No. Bafa ufata kan jijjiiruu yaadana waaraa akka badaa. Maali bu'aa kanatti kiisi nama gochuun kun maal jechuudha abbo? Feentiin akka leenoo illee dhugaa dubbachuudha. Rabbiin na baase. Bombe. Anillee sagaa amma namni si. Thank you. Sirba malee naan jedhan malee ana sirra bana malee baay'ee sirba afaaniin jechuu hin danda'u. Family. Kuma tokko guutaa. Thank you, let's go. Wallahi hin beeku. Sirba Hacaaluu sirbituu namni naan jedhee hin beeku. Hacaaluu fakkeenyaaf artistoota Oromoo keessaa namni akka Kadir Martuu Hacaaluu Hundeessaa jaalladhu hin jiru miti. Sirba isaanii sirba Kadir Martuu aboo laal woboo kan jedhu sana sirriitti hin beekaa. Kan biraan hin beeku. Thank you, thank you. Nama waa hirta jechuudha. Namni liqa. Yes. Namni liqa. Mee wallahi jee. Guli wallah. Waan jenne qaba. Sagaleen gosi biratti hin dhaga'amaa? Nagamu miyuuti na gooteetta. Namni liqaa jetti. Wallahi miliquun hin jiru. Okay. Yalla. Naa dabdee kaa bakka. Okay. Wadee qixaati. Tokkoffaa. Tokkoffaa. Walaloo hadhaa FB irratti jalqaba irra poosti gooteettu sannaaf jetta. Sijjammar walaloon suufiyyuu. Lammaffaa biiftuu mootii onnee kootii. Giiftii warra. Walaloo hin walitti dhufe. An sijjammar qixaati si qaxxa ufuma qofa waanuma anuma qofa wal qabatu qofa si qaxxa. Okay, lama. An si qaxxa waa ana fakkaatu kiyya qofa si qaxxa. Qixaati biraa si hin dabalu. Okay, lama. Biiftuu mootii onnee kootii intarasii koo mandoo jetta yeroo soddoma achi siixee. Isuma ammaa irratti moo ammas maqaa indi jijjiirika? Ani sijjammar jedhee bar qixaatii ofii kiyyaa si qaxxa'u waa anaan wal qabate qofa si qaxxa'a. Kaa si qaxxa'u. Maan kiyya qofa si qaxxa'a. Lammaffaa. Biiftuu ati baalee anarsiidha garuu si koomandoo. Sadaffaan profaayilii kiyya jijjiiratta. Ila buskuutii mammarra jiru kana gadi buustee irra kaawwatta guyyaa 5. Let's go. Dhume? Yaa. Ijoon ammoo isa rabbiidhaati. Rabbiidhaati alaabaa koo ol baaftee profaayilii irra kaattu suuraa koo. Namoosisaa. Na kaattii hin keewwattuun ilaala. Ilaala. Waa bifa tokko na adabde quba qabaadha. Ani waa tokko si adaba. Waan hin barbaaden si adaba. Fedhu wal fakkaatee. Tokko filadha. Atilleen tokko. Himachuu dhabe dhiifama kootu amma gara kiyyaa jedhee kun jaalala kiyya si ibsaa jira saa kanatti. Jaalala isaatti ammoo naa walalee isaatti ammati. Qalbiin kun gara walaloo kana naqee. Walaloon akkana lakki jaalala. An jaalalum si ibsaa jira.
Maarree lama Mm. na jaalachuun kan kee dhugaa. Mhm. Ati illee namuma nama jaalatu waan illee namuma jaalatamuu qabu. Mm. Wayifuu nama jaalatan na jaalachuu keetiif naa ulfaadhu galatoomi. Mm. Osoo dura taate sirra tankaarfadheen darbu dhiirrillee kam akka keetiiti agarees waan hunda rabbiin uuma kennee si uumee jira. Qabsoonis haa ta'u lolaanis haa ta'u tolaanis haa ta'u amma nuyi jireenya keessa seennee jirra. Jireenya nama kaanii keessaa baanee kan keessa seenuun hedduu ulfaatuudha. Kanaaf asumaan na of kolchi. Maatii kiyya yoo soddoomuu feete intala baay'ee qaba abbaan kiyyaa siin jedhu. Intala qe'ee keessaa ammaaf qe'ee keessa jirtu qe'ee matti hambifannannutu kana booda gadi hin dhiisnu. Garuu ta deemu malee jettee miila kaaftisan ammoo qe'ee deeffachuu qabna. Ka jedhu kaaneetiin jirra qabsootti. Kanaafuu intala tana inoon goytaa. Deebi. Hongoon gaarii miti. Maarree lama warra kiyya. Hin deebi'u waan balleesse waan badii qabu waan isin yakkee yakkaa maatii kiyyaa gosa kiyya san ardaa itti dhaqe sanitti akka aadaa arsiitiin itti madheetiin fixadha malee dubartiin takka baatee hin deebitu mana ormaa seentee baateetiin mana biraa hin seentu yakkaa isin irraa qabdan isinii fixadha. Bar ila dhuguma gosti asitti dhayxullee gosa guddaadha. Warra shanan gibeeti warra mootiiti sun dhugaadha. Garuu intala tana mana keessaa namni si jaalatu jira. Mana keessaa dhiirri biraa si jaalata. Ka mana keessaa kan akkam goonaa waan jedhutu gara kee dhufaa jira. Malee nuti warra guddaatti galtaa gaafsanillee kabajaadhanuufillee warra guddaatti galuun sun garuu ka mana keessaa kan akkam goonaa ka mana keessaa si jaalatu kanuma deebii nuu deebisi. Yoo didde ammoo si waakkannaan kun waan jiru waakkatamuun. Ka mana keessaa sanillee bar jedhee osoo duraa yeroo an akkasiin ta'aa jiru yookaan otoo isa wajjin haasa'a qabu na dubbistanii takka jedhanii lama jedhan gola keessaa gollootti darbanii golloo keessaa cabee yookaan hadiroo isa jedhamutti darban miti. Kanaafi irra darbeetiini gara biraa hin deemu ture osoo isin dura dubbattanii. Amma maalii darbitee sareen dutti akkuma jedhan sanii anaa darbee anaa fagaadhe anaa hidda goradhe anaa maatii waatii isaa na beeke anuu makuma maaliini eessa dindeeba jedha dhiirri waan bire oromoon oromumaa wayi nafxanyaa wayitiin na hirumee innaan jedhaa na baafataattan immoo. Takkaati jaarsummaa ilaaluuf hin taatu. Jaarsummaa ilaalaan jiru ani bara jaarsummaa soo ta'e jaarsummaatti seenee dubbadha. An ofii kiyyaa dubbataa jira. Ofii kiyyaa gaafataa jira malee an jaarsummaa ilaalaan jiru naa beekaa warra as jirtan. Kanaafuu mucayyoo tana hin jaaladha. Osoo an jaaladhu gara biraa deemaa jirti. Naa deebisaa jedhee isinitti iyyataa jira isinillee. Anillee ofii kiyyaa gaafataa jira. Arsiin kadhaan beeytu takka dubbatti. Jechaan dubbatti. Jecha arsii wanti of duuba deebisu hin jiru jechuudha. Arsiin dubbannaan dubbatti fixe. Dubbiin dubbi. Didduu halangeen gadi baate arsiin. Kanaafuu yookaan hin qabsooyin. Yaachisi asiqiin qabnu. Lafaa ta'e jettanii. Dubbii keessan beeytanii haadha faaxee illee kenninee jira. Hayyee. Haadha faaxee illee gurbama ardaa beeynutu furate. Si eebbisna jennee tufnee fi eebbisnee kennineef. Sun milkaa'e amma xiyyeetana dubbiin malee isiin bakka ofii qabattee jirti. Akkuma isii eebbiftanii kennita anallee warri keenya guyyaa sa'aatii tariitii hojii biizii taate ta'a malee warri keenya eebbisee na kenne
Haa isii nyaaphaaf eebbiftanii kennitanii dhiiftan kiyya qoftiin obboleessa garaa wayituu hin taane nyaapuma. Kanaaf tan biraa isinii kennina ta biraa siyaa kennani. Akkuma haadha faadhee nyaaba dhaqee illee. Dhagayaa ka ardaan waan isin jettu. Dubbiin tun boriif siin taane dhiisi jennee jirra. Osoo ilmi dhiiraa maqee keessaa si jala booyu irraan tarkaanfattee hin deemin jenneeni didde. Kanaafuu waan goonu hin qabnu kana isintu murteessa. Yaa. Eessaan dhufna. Maanguddoon tokko hin jiru mee ol nu harkisi. Maanguddoon guddaa wayii hin jiru. Geemii balleessinii harkifna eenyutu jira sir. Asirratti garuu mul'atu osoo maanguddoon tokko jiraate bareeda. Guys, 1 million gobas. Tikishu tu sini one tikishu. Miliyan senani? Amma kana bakka hundaan ga'eechuu qabna. Dooktar Asliin tokko osoo jiraatanii isaan dubbii takka dubbatanii takka isanii fixanii beektaa?